Kabajamtoota keessummoota keenya akkasumas daawwattoota keenya qola sabaa ABO lammaffaa irratti argamuudhaaf kanneen asitti argamtan hundinuu asitti argamuu keessaniif gammachuun nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Naan falmanii kitimamuun ofii darbanii guddina qabsoo keenyaa har'a irra ga'e kanaa fi godhamiinsa kora kanaatiifis qooda olaanaa gumaachan hundaa'u dabiidhaan daqiiqaa simannu niyaannu gammadde garaa qulqulluu fi haqaan sitti deemna mirgaanaaf gammachuun ofiisi fudhanna mirgaanaaf gammachuun ofiisi fudhanna murtii qajeelaa fi tarkaanfataa labsi tokkummaa jabeessii gola keenya cimsi tokkummaa jabeessii gola keenya cimsi wanta bira xiinxalii jabeessii hubadhu kan dhufu tilmaamii sagantaa baafadhu guddina mul'isuuf wareegaman hidhaguuramanii diinaan dararaman qabsaa'onni ABO Oromoo goffannan obboo abaarfaman haa yaadatu seenaan obboo abaarfaman haa yaadatu seenaan. Ishoo baga gammanne shira diinataa hundaa irraanne wareega jaalanii biriitti goone kunoo bara keenyaaf qabsoo dandaqamne kunoo bara keenyaaf qabsoo dandaqamne. Harmaan jabaatee guddinni gargamu jaarmayni ABO daraan akka jimu.
namni fuuldura lafa karamu milkii kora kana hundaa balabsamu milkii kora kana hundaa balabsamu. Isho baga gammanne shira diinota hundaa irraanne wareega jaalani biriitti baane hundaa bara keenyaaf qabsaadhaan dhaqqabne hundaa bara keenyaaf qabsaadhaan dhaqqabne. Masaaka godhanne qabsoo wisuudha bal'isu muranne dammaaqaan dhaabbannaa balaa maroomsine mo'annaa baay'eetiif abdiidhaan guutamne mo'annaa baay'eetiif abdiidhaan guutamne. Isho baga gammanne shira diinota hundaa irraanne wareega jaalani biriitti baane hundaa bara keenyaaf qabsaadhaan dhaqqabne hundaa bara keenyaaf qabsaadhaan dhaqqabne hundaa bara keenyaaf. Sota adda bilisummaa Oromoo fi idda bu'oota jaarmiyaalee uummataa gabaasaa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo kan baroota qabsoo dabranii dhiyeessuu kiyya dura kora adda bilisummaa Oromoo kan lammaffaa kana wanneen seena qabeessa godhan keessaa tokko kan ta'e nu gidduutti argamu miseensota jila qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo Februaarii 18 hanga 22tti bara 1988 keessa taa'e ta'uun beekamaadha. Kanaafuu dursee jila kana dursuudhaan kan nu gidduutti argaman walgahii jila qabsaa'otaatiin dhaamsa qabsaa'ota keenyaa dirree dhiyaa fi alaa akka nu dhiyeessaniin gaafadha. Waan hunda dursinee maqaa koree gidduu adda bilisummaa Oromootiin baga guyyaa seena qabeessa kana geenye isiniin jenna. Qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo hundaan hawwii guddaan eegamaa kan ture korri sabaa adda bilisummaa Oromoo kan lammaffaa guyyaa har'aa hojii isaa sirnaa jalqaba. Yeroo qorumsaa hedduu obsaan dabarree walgahii olaanaa kana irratti hirmaachuun hiree fi kabajaa guddaa waan ta'eef baga gammanne. Dhaabni keenya jalqabarraa kaasee kora sabaa yaamuuf tattaaffii guddaa godhaa har'a gahe. Tattaafata kanas milkeessuudhaaf wareega qaalii baase. Hogganootaa kaasee hanga miseensotaatti jaallan hedduu kitimaa godhe. Wareegaa fi dadhabbiin keenya guddaa ta'ullee akkasumatti hin hafne. Firiin isaa walgahii jila qabsaa'otaa dhihaa Oromiyaatti taa'ee tureen mul'ate. Akkanaanis itti fufee haala walgahii kanaan mijjeeffameen kunoo korri keenya mirkanaa'uu danda'e. Walgahiin olaanaan kun seenaa qabsoo saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa bana. Waan ta'eefis deemsa qabsoo keenyaa fuulduraa keessatti bakka guddaa qabaata. Tarkaanfiin qabsoo keenyaa akka shaffisu taasisuu irratti guddoo gumaacha. Sadarkaa guddina har'a seenuufis haala mijaawaa uuma. ABO'n sirna jaarmiyaa irra ifaa fi haala keessa jiru wajjin walgitu akka qabaatu taasisa. Dabrees tokkummaa uummata keenyaa fi qabsaa'ota keenyaa daran cimsuu irratti humna guddaa ta'a. Walii galatti tarkaanfii tokko gama duraatti fudhachuudhaaf karaa bana. Kanaaf suullama guddinaa fi injifannoo ta'uun isaa hin mamsiisu. Jaallan sadarkaa kana seenuudhaa haala akkamii keessa dabarree akka as geenye gamaaggamuunii fi sadarkaa irra jirru tolchinee hubachuun hedduu barbaachisa. Murnoonni wal morman baay'atanii hawannoo uummataatiif tooftaa adda addaa baafatanitti kaayoon siyaasaa ifaan afaan faajja'iinsa hanqisuuf hidhannoo dorgomaa hin qabne. Kaayoon siyaasaa bilisummaa Oromoo muuxannoo baroota dheeraa keessa
cuunfamee bahuun haala fakkaataa 1974 booda dhalate dhuunfachuuf guddaa akka gargaare duraan ibsame. Murnoota aangoo mootummaa kolneeffattuu dhuunfachuudhaan dafkaa fi lafa uummata keenya irratti wal morman keessaa mootummaan Dargii suuta olaantummaa argachuunis himame. Sadarkaa kanattis tiksaa dantaa kolneeffatootaa ta'uun isaa mirkaneessuudhaan hawaasa kolneeffataa caalaatti of duuba hiriirsuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuu jalqabe. Sirni haa jijjiiramu malee mirgi kolneeffamtootaa saamuuf kolneeffattoonni qaban akka itti fufu hojii mul'isuu jalqabe. Keessattuu gurmuun Dargii bara 1977tti guutumatti ititee kan hawaasa kolneeffataa eega wayyaawee booda haalli kun daddaffitti dirreetti of mul'ise. Mootummaan Dargii jaarmee hojjettootaa of mul'isee duula hooggana dantaa hojjetaaf dhaabbatu dhabamsiisee kittillayyoo isaan bakka buuse. Sana booda dhaabni akka jaarmee hojjetu kan falmu jireenya hojjetaa wayyeessuuf kan carraaqan irra hojjetaan haala daran hammaachaa dhufe obsaan akka baatu kan dhiibu ta'e. Mootummaan duraanii jalatti illee gurmaa'uun dadhabame. Mootummaan abbaa warshaalee fi dhaabbata maallaqaa ta'uun dandeettiin dafqa hojjettootaa saamee kolneeffatootaaf qooduuf qabu nu waalteesse, nu wayyeesse. Mata matatti warshaalee fi qabeenya biraa dhuunfachuun mijatuu baatus kolneeffattoonni ammas bulchiinsa warshaalee keessatti aangoo ajajaa qabatanii mindaa gahaa malee hojjetaa jiru. Hayyoota keenya akkasumas immoo kanneen cabsanis obboleeyyan keenya guyyaa har'aan kanatti bakka kanatti kan walitti dhufneedha. Akkuma hundi keenya yaadaan walirraa bahee yookaan wal quba qabnutti dirree kana keessatti yookaan immoo naannoo kana keessatti qabsoo bara dheeraadhaaf geggeessaa turre falmaalee hedduu diina keenya wajjin kan godhaa turre adda addatti osoo hin ta'in isin uummata keenyaa fi humni keenyas jechuun waraanni keenya wal hammannee akka nafa tokkoo waliin ta'anii rakkoo fi waa hundas waliin rakkoo fi gammachuu qabsoon qabdus walumaan hirmaataa diinota keenya irratti mirgoota hedduu argataa abdeenyee jirraa jechuudha. Kanumaan yeroo ammaa keessatti kan keessa jirru mootummaa Oromoo lammaffaa irraa qooda kan fudhatanii yooma kana kan itti deebi'an ta'uu isin yaadattanii jechaadha. Warri keenya egaa bara kana keessa haala gammachiisaadhaan geggeeffamee kan xumuramee fi murtiilee fi kutannoolee hedduu dabarfatee hojii warraaqsa keenya hojii qabsoo saba keenyaa akka fuula duraatti waa hedduu tilmaamee kan ta'e yoo ta'u kunis injifannoo fi mirga ol aanaa qabsoon keenya bara kana keessa woonfattu waan ta'eef hundi keenya walumaanuu baga gammanne jenna. Tanduranaatiif egaa murtii fi kutannoo tolee kora keenyaa irratti hirkannee saniin hojii warraaqsa keenyaa fuula hundaanuu xiqqaa guddaa kan hin jenne dhiiraaf dhalaa kan hin jenne harka wal qabannee qabsoo keenya kanarratti akka jabaannu abdiin keenya guddaadha. Amma gaa yaaduma akkuma duraan isinii tuqetti jaalalli keenya diinaan loloonis qabsoo faffacaatuu fi tartiiban qabne tokko fuunisi beekamaadha. Baay'ee irratti torbaatamii sadii as gadi bilisummaa Oromoo jalatti warreen abbootiin keenya warreen dura kafalaa turan sanis bakka godhatee yookaan firii godhatee tartiiba tokko qabatee uummanni Oromoo lafti har'a geenye kunoo akkuma isin gartanitti fedhii diinaatiin bakka sanatti walitti dhufannee har'aan sana taa'e. Baga xiqqaatti alaabaa alaabaa bilisummaa ta'anii yoo xiqqaatti illee caayaa fi jalatti walitti dhufuun keenya haalaan gammachuu guddaadha. Gaariidha.
waliin turanii gaa addallee yoo katuran taate gaa haalaa wayyaa tokkorratti walitti dhufuudhaan gaa deemuun gaa dhawaata ijaa fi gugwalleen gaa kan magartan kana qabsoo fi biratti akkasumatti dhaabbataa turanii jechuudha. Baatee miti uummanni dhiiraa dhalaa osoo hin ta'in bira dhaabbatuudhaan qabsoon isaanii har'a sadarkaa wayyaa namuu gaa raadiyoon adda addaa warri dhageeffatuu danda'anii dhageessanii har'a ol tuqamuun suni uummata kanaa har'a gaa bakka yutti uummanni Oromoodhaa dammaqee qabsoo fi bira dhaabbate yoo eenyu bira dhaabbate kan jennu taate warreen ala jiran Oromiyaa keessa ka jiran jalan daran akka uummata ala jiru jarmeetii ala jiru daran dhaabbatee jira. Bakka isa irraa yaadhaa sin ta'e waan kanaaf yaadhaa sin ta'e bilisa baaftuu jenneetti magaalaa harka duuba shakkii qabna. Shakkii nuti qabnu isaa urjii garree odaa heeraa garree waan takkaan harki dhagan waan takkaan dhagan dhagan. Amma dubayee ka duraan shakkillee shakkii fidatu. Inni baafteeti Oromoo gaallaa nuun ja'a. Sanillee duuban har'aan tana duba isgarri. Isgammannee isgarri gammachuu. Ammaan tanaatti eega gallillee wallaalaa beekaa shukuriin teenya hanga waraanni kun nu jabaatee nu wannan ta'in namaaf bobbaasee nu galche. Waraanni keenya eega dhufe nuutu gara fedhe bobbaanuun gara fedhe gala. Ni gammanne amma ka duratti dheeyselleen nama as deemu malee nama gurraan gammade malee nama dhageessi jaalate malee waan faayidaati. Akka sheekotiin keenya nabiyyi dhageessitti amali jedhanitti waraana adda bilisummaa Oromoo eega bahee biyya kanaaf gatee qophaa'ee ala bahe itti amannee haga kabaroo keenyaatti waan wallaalli irraan hubbisu malee waan humni keenya irraan hambisisu malee hidhannee awwee haata walbuura dibira jee kophuura ulaamanaa jee kophuura egaa halkan sanirraa dhufte maftii keenyaan maftii Oromooti citaa nyaannee bishaan dhugnee gara keenya godaannee ka qumbii galee ka bookee galee ka rigaasa galee ka bookee golgol karaa kanaan hoggaaniin waan obboleeyyan kiyya jedhan hin beeku karaa kiyya kanaan hoggaaniin ilaale faayidaa gurguddoo bira dabarree faayidaa bu'aa guddaa arganneeti bilisummaa keessa jirraan dibinne ilmaan keenyan dhuman hedduu namni as keessatti obboleessi akka ilmaan saala maqaan hedduu as keessatti maali bilisummaa mataa gosa taate waan gosa namni kun bilisummaa jechuun waan guddaa baandiraa itti tamallee arguu alaabaa itti tamallee arguu waan kabajaa qabaa waan guddaa gargaas waqtilaata keenyatti duwwee hedduu dhabamte waaqni lafate ammoo safutte sun ba'aa kun haalan jige hammuma keessaa qaban ammaan sana immoo gad ka dhal'an jenna leenci dhal'aati kormaan qabu leenci leenci fayyadanii namni nama wajjin dhal'aati kormaa rabbiin halkan kala kun malee ilmaan keenyaa taaneef haa wajjima dhal'an jenne dhiiran jenne itti garaa migee adagaa keenya iseetu haala inni keessa jiru waa hedduu argee jechuudha. Hara haala gabrummaan jiru nuti yaaza ilmi namaatti jiraan bineensillee garii diri rabbiitti dhabanii yaaza ilmi namaatti jiraan beensittillee kan jiraan dhugaasa akkasiirra jechuudha. Har'a anif jalaatiin rakkina nurra gahe dhabuu jalaatiin gartee gabrummaa akaakuu abaaboo keenyaan itti kunne waan san bilisummaa godhanneefi jalaatiin jechuudha. Dubbiin sun amma kanaas eega roqaa kana gartee gaddisa dhuftan eega qaba kana dhuftan annu keessaa kan sanin barbaadatu eefiigi waan isiniinas barbaadeessinee hirmaa kaasuun waan danda'a kana onnattanii maal nutti himannani boru kutaa birootti ayyaramu barnee bakka biroo deemu kanarraan booda nutti argamu kana jettanii gurraayyoo kannaytan waan isinii hime tana itti dhuftan dabree warra nu jaarma keenya nuti gaafa turaa kasaarreessan san osoo amata meeqa sheenaa waan ture haalaan jaarma keenya leeksoo sheenayeetiin obboleessa kiyya kana achitti garafamullee sheenayee qaqaaqeellee sheenayee har'a wanni akkasiituun deebituu osoo gartee waraana bilisummaa Oromootis akkuma jaanii zaahiruun deebi'uu qabsoon keenyanumaa haftee osoo yaadaa hidhaa san keessa taa'isanii jiyaati hidhaa san keessaa baanaan bilisummaa barbaadu eenyu biyya keenyaaf duu eenyu dhaabni keenya durinaa hime amataa kiyyarraa hijeetiin achi lafa kaa'ee ilma kiyyaafis sanumaan kaa'ee obboleessa kiyyaafis sanumaan kaa'ee obboleessa kiyyaafis sanumaan kaa'ee hadaraa isin gosati. Biyya keenya malee biyya hambaa haqa keenya malee haqa ormaa haqa namaa
Uummanni akka uummata Oromoo cunqurfame jennaan kanaaf uummata Oromoo cunqurfame hedduun dhibba hedduutti kan lakkaa'amu jechuudha. Har'a waraanni mootummaa Itoophiyaadha sadarkaa ajajoota dhaaba ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kan Oromiyaa bilisummaa Oromiyaadhaa jaalatan qabdaati. Bilisummaa Oromiyaa koodii jaalatummoo waa'ee jaarmaa uummataa kan yaalaa keessa jiran kana gabaasaa keessatti tuqamuu isaan jiru jecha ammaan sanatti jaarmoonni uummataa kun maal keessatti isaan jiranii keessatti barbaadee jecha. Kaayoo akka inni qabatee deemu kana waliin kan wal qabatee fi yeroo dheeraadhaaf kan ture jechuudha. Jaarmoonni keenya kun akka dingataa tokkotti bakka bakkatti ijaaramuu kan jalqabanis ta'an yeroo yerootti guddina agarsiisaa fi sirnaawaa dhufuun isaaniitiif dabree immoo qoonni qabsoo uummata keenyaatiif isaan kennan yeroo yerootti jijjiiramaa guddachaa dhufuun isaanii jira. Yeroo ammaatti jaarmoonni uummata keenya kan biyya alaatti argaman bakka hedduutti haala gaariirra jiru. Qooda qabsoo kan isaan laachuu qaban hubatanii tarkaanfachaa jiru. Bakka jiree dalaguu dabree immoo guddina qabsoon keenya dirree keessatti agarsiisaa jiru wajjinis tarkaanfachuudhaan akkasuma immoo qabsoo dirree lolaa keessatti godhamurraayis sadarkaa qooda fudhanii tarkaanfachaa jiru jechuudha. Kana gabaasan kun tuttuqee agarsiisee jira. Duranaafis haalli karaa jaarmiyootaa bifa sirnaa fi jaarmiyaan cimeen dhaaba siyaasaa jechuun adda bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo cimaa ta'e uummachuudhaan qooda isaaniirraa eegamu kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii jiraachuun karaa kaaniin walumaa galatti karaa adda bilisummaa Oromootiinis cimsuunii fi kanaan dura haalan karaa jaarmiyaa gabaasaa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo keessatti tuqamee jira. Kana keessatti hiikee argamuudhaaf bal'inaan manni kun yaada kana irratti xiinxala bal'aa godhee murtii fi kutannoolee fudhatuuf taa'u keessatti tokko taa'ee jiraachuun ni jira jechaadha. Inna gabaasicha irratti kan kaa'ame yeroo ammaa keessatti haala qabatamaa biyya addunyaa keenya keessa walii galee jiruutiin waa'ee nagaa waan ilaaluun humnoota farra kolonummaa fi dimookiraasiidhaaf dhaabbatan hunda waliinuu hariiroo gaarii waliin qabaatuudhaan saniin bifa dimookiraatawaa ta'e tokkoon akka nagaan bifa hundaanuu akka jiraatu taasisuudhaaf qooda isarraa eegamu qophaa'aa ta'uu isaatii jechaadha. Dimookiraasiidhaaf godhaa jiran karayyuunuu jabaachaa deemutti addi bilisummaa Oromoos immoo qooda murteessaa kan isarraa eegamu kana kennuudhaaf manni kun qaceellumatti akkuma akeeka achirratti akeekkachiifame sanarratti hirkatee murtii kutannoo fudhatu ture bal'innaan fuula hundaan nu akeeka. Keessattuu dirree bahaa fi dhihaa dirree kana lamaan qaamni tokkichi bakka lama jiru dhiha jiru jira qabsootatiin bara 1988 teessuma godhatee xumurame kanaan immoo teessuma kanaan gabbifamee kora sabaa kanaa dhiyaate. Egaa kun gabagabuu qaba. Polotikaan keenya karaalaatiin maal akka ta'uu qabu carraa bu'aan biyya keessa akka maal akka keenya biratti daran onnachiisuun diinota keenya akka daran nahanii fi baagan godhuun irra aanuun akka hin danda'amu gaarii godhanii agarsiisanitti fakkaata. Mana kanallee gabaasichi qabxiilee yookaan immoo tilmaamota silaa fuuldura hin godhaman jedhee irratti dalagaman jedhee kaa'e qajeelaa fi bal'aa waan qabuuf manni kunis qajeelfama kennu murtiilee fi kutannoolee fuuldura godhatuuf kan isa gargaaru waan ta'eef
ani akka itti ilaalu gabaasichi tolallee qajeelallee waan hunda ammataa kuni fuuldura waan godhale waan akeekuuf tolaanatti fakkaataa hin jiru. Bal'ina kaafamee adeemsa qabsoo keenyaa kan keessa irratti hunda keessatti jabinaa fi laafina mudachuu hundaa kaasee waan jiruuf akkasuma akeeka dalagaa keenyaa kan fuuldura tilmaama bal'inaan lafa nufaayee waan jiruuf gaaffiilee adda addaa gaamonni kun gabaasaa kanarratti gaafatee ibsaa fi deebisallee irratti waan argatee jiru gabaasaa kana irratti manni kun dabala yookaan diddaa hin qaba jedhee waan natti mul'atiniif gabaasaa kana fudhannee akkuma dokumentii dhaabatti nuuf galmeeffamee nuuf faamee yoo bira dabale gaariidha kan jiru yaada kiyya kennadhaa Yeah.